nama biraallee hin miine jaaluma har'a Itoophiyaan kaleen miidhaa turte sun harka nama keenyaati nullee miidhuu jirti sababni kaanillee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaaraa keessa jirra miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii miidhuu jira ijoolleen keessa ba'e. Gama kaaniin maqaa keenyaan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nuuf sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama. Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabree sirriitti dheera ejjennoo fi wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaasanii deemuu miti. Itoophiyaan amma jirtuun faca'anii sirna mootummaa Itoophiyaadhaa kan walqixxummaan bilisummaan wal kabajni keessa jiru jaaruun ni danda'ama jechuudha. Waliigalatti waa'ee ijoollee abaa'ootiin kakaaftan ijoollee abaa'oo isin jettan kun qeerroo bakka keessanitti isin dhiiftanii dhuftan kijiba finxaaleeyyii maal jedhan kun marroon isoo taate bara meeqa dura nama qabsoodhaa ba'e garaagarummaa tarsiimoodhaa qabaachuu dandeenya. Wanni garuu ifa ta'uu qabu marroo ta'ee zammana kaasee kan bosonan galchee dogongora badii siyaasaa Finfinnee irratti Abiy Ahmedii fi tuunni isa marsee harka dha'uuf raawwate. Hanga wanti hakiinoo jedhamtu karaa deemtutti Oromiyaatti nageen hin jiraatu, Amaarri nageenatti hin jiraatu, Tigreen hin jiraatu, Somaaleen Moqodishoo illee nageen argattu. Rakkoon guddaan gamba Afrikaadhaa kaleessa sarras masaraa kana kan hoggaan jiru masaraa haaraa ijaaruutti ka'e qaalichi akkasii sirna bulchiinsaa Finfinnee keessa jiru jechuudha. Finfinnee karaa deemuu, Finfinnee eemaluu, Finfinnee sirreessu nagaa Baardaariifis, nagaa Maqaleetiifis, ka Jijjigaatiifis, ka Hawaasaatiifis, ka Moqdishootiif illee barbaachisaa jechuudha. Rabbiin waan godhan laal Tigree wal lolchiisan, Amaara wal lolchiisan, Oromoo wal lolan, Somaalee itti baqannee keessa jiraachaa turellee diinuu godhe. No, nuti uummanni Somaaleetis gaalatamuu irraa qaba bara. Gaafa biyya keenya irraa ari'amne abboonni keenya abbootu ni beeka. Isaan keessa baqan. Wanni bishaan rabbi uume nuufillee isaaniifillee ni gahe. Akka isaaniifis fayyaditti akka nuuf fayyaditti tolchuu dandeenya. Wanni humnaan yaba baasuuf hin jiru. Humnaan yaba baasuuf mangistuufis hin taane. Maqaa keenyan immoo kun hayyamamuu qabu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa dimokiraatoof ka haqa Oromoodhaa eegu, ta kabaja Oromoodhaa eegu, ta haqa Amaaraa eegu, haqa Somaalee eegu, haqa Harariidhaa eegu ni ijaarra ni dandeenya. Lakkoofsa namaa qabna, qabeenya qabna, roorrifamne beeyna wanni nama biraa roorrifnuuf hin jiru jechuudha. Kanaaf sirni amma jiru kun sirna Oromoo akka malee miidhaa jiru, sirna sabaaf sablammii maqaa Oromootiin miidhaa jiru waan ta'eef miidhaa kana akka dhaabu dirqisiisuu ka danda'u Oromoodha. Isinitti himuu look sirna kan nuti angorra kaa'e I take personal responsibility naatu murteesse more than anybody else angorra isaan kaa'uudhaaf rakkoo Oromoo fi uummata Itoophiyaa irra ga'uufillee itti gaafatamummaa qabna jechuudha. Sirna kana sirreessine uummanni biyya sanii nagaa akka argatuuf hafuura akka baafatuuf karatti deebisuun sirreessuun beekama. Jarri kun sirraa hin danda'a. Last fall jallaan ibidda jala yoo keessa takkaan ni miidhiga takkaan baqeet bada lama ala ni jiru jechuudha. Kan karaan jiru galatooma. Sirra dachaa meeqan guddattee jirtu. Maqaan nyaata maqaan balleessan. Darriin isaanii tuffii fide hammeen isaanii jinfa fide. These are to stop. Kana dhaabuu danda'uu qabna jechuudha. Maaliif nuti biyya nu hundaaf taatu ijaaruu barbaadna. Waa'ee Oromoo fi Itoophiyaa waliin ta'u Oromoon Itoophiyaa jibbee hin fincille miidhaa Itoophiyaan fiddu jibbee fincile. Dhaggeeffadhaa. Nuyi Itoophiyaa jibbineen fincille kaleessaas. Nuyi Amaara jibbineen fincille, Tigree jibbineen fincille. Oromoon kan fincille miidhaa maqaa Itoophiyaatiin irra ga'u ifirraa cabsuudhaaf. Har'ammoo dirqamni Oromoo akeenya Oromoo kan ta'uu qabu Itoophiyaan nullee miti nama biraallee hin miine. Nu qofaa miti nama biraallee hin miine.
Jaalu qabna. Har'a Itoophiyaan kaleen humnaa turte sun harka nama keenyaati nulla miidhuu jirti sababa sababni kaan illee miidhuu jirti jechuudha. Gama lamaan kasaanaa keessa jirra. Miidhaa gam lamaa keessa jirra jechuudha. Gama tokkoon Itoophiyaa qabatanii nu miidhuu jira ijoolleen nu keessa bayan. Gama kaaniin maqaa keenyan immoo mootummaa Itoophiyaa qabatanii sabaaf sablammii miidhaa jiran. Kun hariiroo nuuf sabaaf sablammii wajjin qabnu baay'ee miidhaa jira jechuudha. Kanaaf walitti ni araarama. Itoophiyaa fi Oromoon wanni wal lolchiise sirna abbaa irree dhufaa dabra aangoo qabatee maqaa saba tokkootiin uummatoota nyaatu jechuudha. An marsaa dabaree sirriitti ni ejjennoo fi wanni Oromoo ta'u wanni sabaaf sablammii biyya saniitiif ta'u biyya faffacaa